namtichaatu ni salaachisaa beeytee quraanni dhibee raayyaatu himaa beeku. Ogaa garaa dhibe namni kun hime ittuma himan itti deebuu hin dandeenye numa himan deebuu hin dandeenye. Tokko gaa xarafarraa ijibbaata aayaata san irratti deebisuu tattaaffii godhe. Dhiisi himameefi jiraanii didanii dhiisaa jee tokko. Qofa biroo as jiraa bar. Himameefi jiraanii didanii. Yaa biyya carcaritti sheekha fuusisan jedhan qaalluu jedhaniin gaafasan qaalluu fuusisanii bar. Qaalluun kun hoggaa fuusisan gaa namni waa gadi hin taa'u ilmoon dhalateefi bar. Manguddoon ganama maal jette jedhan yaa dhiiroo waaqa dura nuu dhaabbata jennee kajeellee edaa wama nuti dalaynu dalagaayii jedhe. Maraata mana sharaa taaziyaa dhufee nama hedduu kana keessa akka hin banne jedhee haada fitti hidhe. Ajalee dhageeffadhu si fayyada. Mana sharaa dhufe bakka taaziyaa maraata namni baay'ee taa'u jira. Nama kana keessa badajee uf shakkee milikkata ofii godhe haada fiide. Namni tokko namni tonkolanyaa wayii jiraame hogga inni waan kana hidhu arge irraa hiikee hogga inni rafe. Irraa hiikee ufitti hidhee asuma bira ciise. Maraataan hirriba quufee hogga lafaa ka'ee uf dhabe. Hedduu namni otoo deemuu uf dhabee beeku. Hedduu namni uf dhabe dargaggeessa hedduu uf dhabee beeku. Uf dhabe maraataan. Yogga laalu milikkanni irra hin jiru. Namticha isa moggaa hogga laalu namtichi kunoo milikkata haada hidhatee ciisu jira. Kuni ana kun eenyu jee maraataan. Namticha gaafa Hayila Sillaasee mucaa tokko du'aayii godhe jaarsi qama'ee lulluuqatee quufee mucaan ni haaddame. Akkana sii haa godhu. Amiin. Akkana sii haa godhu. Amiin. Akkana sii haa godhu. Amiin. Waa hunda ga'ee jaarsi aboo algaa Hayila Sillaasee sanillee si hadhaachisu. Namni barbaadaan jee hogga mirqaadee wata kan sodaatu. Algaa Hayila Sillaasee sanillee si hadhaachisu. Hogga jaarsi jee tokkommoo warra gommaa hafuura irraa baasu. Santu as taa'u jira. Mucaan kun qalbiin qabu eegitanallee aamin ja'a jee. Garaa miskiina wallah. Da'awaan godha jee magaalaa takka dhaqee gaaf tokko. Mu'azzin masgiida da'awaa godhuu masgiida kanatti hin dandeessuu naan jee mu'azzin akkanuma na laalee xiqqoo nama achi jiru ha inni guyyuu ijaan beekurraa an adda waan ta'eef namtichi kun abadan waa himuu deemuu loolu jee masgiida kanatti waa himuun dhoorkaadha asitti waan himin naan jee. Akkanaan jee bare mu'azzin dullacha jaarsa ni dhoorkanii jeen dhoorkan naan jee. Marhaba jee tuma dhiisee jaarsa. Bulee ganda san oolee imaa komitee masgiidaa namni sun du'e amma rabbi rahmata isaa godhu komitee masgiidaa eegee hunoo dura ta'an komitee kana naan jaannu. Namtichi isaan qabee dubbise dhaga'i jeen. Masgiida hoggaan dhufu mu'azzin masgiidaa waa himuu masgiida kanatti dhoorgaadha naan jee. Ani immoo waa himurrallee maraanne maraataami nama fayyaa qabu nama waa himurratti maraateemi. Ammoo masgiida abalu waazii dhoorganii jiran je'ee gaddeebi'ee badalan himu waan kun dhoorgaan tun hangam takka jabduu gaafachuufin si barbaadee jeen. Ammallee akkan himu naa hayyamuu odoon ta'in dhugumaan dhoorgitanii jechuu si gaafachuu si dhufeen jeen. Yaa sheekha ramadaana keessa darasaan takka nu cinqitee masgiiduma keenyattuu waan himinaa jenneen jee. Jaarsi kun sanuma qabatee akkana jee malee akkamitti masgiidatti waa himuu dhoorginaa naan jee. Masigalee fatabayyanuu jira barbaabahi akkamit dhoorginaa jee marhaba sa'a jaha wuduudheetiin zuurii masgida ol seenu san dura hogganan seenu wanni taa'u jira itti aanaa imaamaatu taa'u jira khalees hogga jaarsi mamnuu naanjuu san dhagee jire inni assalaamu alaikum jee walaikum salaam imaama jee lakki anillee waa imaamallee mii jee dhagee jee anillee ganda keenyatti imaama ani immoo imaama du'a akka keetii kanaa miti jeendu rifate namtichi sun akkamii kana naan jette sheekha jee ati imaama du'a jee. Wanni ummanni kun uf dura si kaayeef ummanni kun horii maallaqa sirra qaba biyya sirra beeka biyya meeqa deemee beeka aqlillee gariin namaa sirra jabaadha. Wanni mihraaba kanatti uf dura si godhaniif waa'ee diin beeytaa nu hoogganta jedhanii as si kaayanii. Hogga kalee jaarsi masgida kanatti waa himuun dhoorka juusan usteetu mataa lafa keessee hoggateessu. Imaama du'a akkasitti si argeenye. Wallaahi gaa jaarsi xiqqoonnee godhate nalleen hin lolle rabbi na baasee. Anillee na itti hujuma godha hujuma akka jirri juusan
nu anuma isa haasawee xiqqoo taa'ee jaarsi sun fiigaa dhufe wudu'atee bishaan areeda irra faca'u hogga dhufu anuma arge hin himtu manaan jedhu akkuma himuu deemuu seebar inni dila jibbaata godhu kana himumaa akkana akka qabsaa'u itti fakkaata hin himtu jedhu yoo boksii barbaadde malee olin ka'inaa jedhe jaarsa kana isa kanarra anaatu hawaasa san qaba hawaasa sun magaalaatii jaa hawaasa godhu yoo dhaan amma lafaa ol ka'e jaarsa san gurra qabanii masgiida baasan andee akkasii hin barbaadu akka namni walibbu daawaa godhe jettee nama walibbuu sun daawaadha ganda tokko dhuftee masgiida nama wal lolchiiftee hogga deemte ati daawaa gootee jaamtamoo akkam gootee jaamta boksii yoo barbaadde malee olin kennaan jee amma xiqqoo na aarse boksii adeero ani boksiin tun na bira laaftu jee akraarii jennee amma ol deemnee si qabsiifna jee gaafa gadaa jarni nama qabu sanii beek amma akraarii jennee si qabsiifnaa jee tunillee waa boksirra jabduu mitii jeen akraarii jettee na qabsiiftu tunillee boksirra jabduu miti jeen namtichi alloleen sun imaamni dhiisi ni hima jeeni bara imaamni kiyya amma jabaate du hay ni hima inni warra sanii mii jeen warra sanii mi kun nama nagaatii jeen ati warra kam firraa'ee dadeero kami warra ati firraa'ee hay akki gootu himi waan nama wal lolchiisu himinii naan yaa adeero waan nama wal lolchiisu qaraani kitaaba nama amata 120 wallole walitti araarsen qara'e ama 120 hijaan jidduu jirtu dhiini jidduu jiru khasa walitti araarse kitaaba sanin qara'e malee kitaaba nama wal lolchiisu qaraani waan hin qara'in namni kami himaan jee haya marhaba zuri ani gaawga nabi salatu hime ogaa hime booda wallahi sirri himte gaarii himte naan jee innumtu bareedaa min jee bareedaa jee